garuu biliyoon dooraal obboreessa kiyyaa gammeen immoo nama gooftaatti amanu saatii 24 baalatti qabe mukatti qabe nama gooftaa qeeqaa oolu ulaagaa kamiin akkati moodiitarra kennite yoo akkuma jedhan warsummaa ta'een alatti baay'een gadde dhugaa gamme soorii akkan si jaalladhu beetta utuu Abu Muwaazii kennite wayya akka laalcha kootiitti Abu Muwaaz biyaans yoo wangeela hin hubanne illee kun akkana jedha jedhanii barsiisotaan wal mormaa oolu. Biliyoon kun amileedhuma maaliitii mana kiristaanaatii gamme moodiitarra qabaata akkamitti ilaaltu viidiyoo isa jalaan argitu moo alii awoltii dhaabatutti viidiyoo qabee waa'ee qulqullee durbee Maariyaam haasaa alii waa'ee gooftaa keenya waa'ee inni qeeqaa oolutu beektu sanatu na gubee ustaaza koo baganaa jiraattanii waan jedhan isa si gubee isa si jibbe no jechi koo ustaaz anamma ilaalcha rabaa keessaa ba'eera wal mormuuniif amantaa wal barsiisuuniif wal arrabsuun karaa meebii kaleessa anis ilaalcha kanan qaban ture yoo ta'e illee arraa of jijjiireera an amantaa kamiinuun arrabsu ustaaz Abu Muwaaz nama kamiinuun jibbu nama kamiinuun qeequ eenyuun illee yoo ta'e islaama ta'e kiristaana ta'e nama amantaa qeequ okay barsiisaa waajjira share godhi barsiisaa waajjira kana teenye waliin haasofna annan deebisaa fi Abu Muwaaz sorry miliyoon muti qabadhu dubbatini deebise Ustaazi Abu Muwaaz isin dubbisuun dhufe girri keessi koo hin eeyyamu nan deema bakka nagaanaa ta'a. Anini awwe dhaggeeffadhu kana gaafatte tokkoffaa ijaa kan waaqayyooti malee ani ijaa baafachuu hin danda'u. Ati inni waaqa arrabsee abbaa barbaade arrabsee kan gaafatuun Kiristoos. Garuu ani isa wajjin hin arrabsin malee bakka inni arrabsu sanitti hin argamin malee ijaan kan koodha jedha. So sa'aatii kana Yesuusin yookiin gooftaa baazawee hin dogoggoree malee Yesuus jechuun kama isa uume lallabata hin jedhinaa jiru. Dhugaadha. Gamme waan tokko jira. Arsii ta'uu, Shawaa ta'uu, Wallagga ta'uu miliyooniin ta'uu waan tokko jira gamme. Aneefati wal jaallannaa wal kabajnaa. Ani moosichi dhugaa dubbachuudhaa dudubbeetti deebi'aan jiru kanaanan jibbamee bada malee. Wanta nama waajii kiingi jedhee fi ammayyuu irra deebi'ee nanaasaa obboleessi koo waajii waan sirreessuu qabu qaba. Garuu jaalala gooftaa guddaa waan qabuu fi qoosaan qoosu waa'ee gooftaa irratti. Nama gooftaa arrabsu moodiitara miti. Hojjinumaan ta'aniyyuu haasa'uun akka hirrina jaalala gooftaadhaa qaban natti fakkaate anatti. Gamme. Maalitti? No. Beeti. Maalirratti wal loltanii? Dhagaadhiisa bakka isin nagama isin gaafachuuf bakka amaan qabeen dirqaman ol galchee mee dadhabeen jira guyyana biraayi. Gurbaa ayyee daa'ima kee boo'i jira moo kabeetiiti? Kabeetiiti. Nu fudhatanii maal jettaa? Isin nu jettanii waajii amansiisna. Isa akka isumaa fi lubbuu isaa walitti araarsiisa. Dhiisi waa. Wallaahu. Inni sin jedha sinu araaramaa waliin. Sinumaan araaramaa dhiisi nagaan si ati anuma afeeti waliin jiraannan sooshaal miidiyaa irra ni ga'an barbaadu kan biraani. Guyyaa tokko Abu Muwaaz wajjin teenyee callisnee maxxanneennaan. Yaa inni loloo Baay'ee kana dhabnee postotamnee beekna baay'ee. Amma loogoo isin gootan kanarra anaa as dhufu kanaatu irra gartee akka shabbaari dubbiin badde. Wallahi loogoo sanuu viidiyoon dhufee miti. Wayya. Nagaan sooshaal miidiyaa tanaaf haa taatu. Maaloo sana namni? Nagaan sooshaal miidiyaa faata. TikTokii tana isaantu nu tolche Oromoo waa tolche Chaayinaa tolche. Chaayinaan karaa irra nu tolchu jirti. Karaa Chaayinaan nu tolchitees kunoo TikTokis nu tolchite hin jiraan itti lallaban. Fedhu hin dhiisne fadhu nagaan teenya. Kan namni akka jiru karuma kiyyaan wangeela karuma kiyyaan qoraanni manuma kiyyatti looguma nan godhe jedha. No way. Mana kee teessee loogoo malee lallabuu dandeessa miti Bilaal? Yeah, of course.
Maal rakkina arrabsoo maaltu fidee? Ayinde. Dura ani ijoolluma islaamaatu yoo hin maal jechu akkamitti waliin lallabna? Eegalle. Yeah. So rakkisaadha mataan lukkubee nagaatti akkana boqotanii irraa ilmaan ofiitii suuta kanatti ta'anii guddifachaa suuta yeroo taayimii qaban dhufuun is okay. Yeah. Kaan inni lallabu. Si jammar gaafii akkas gammaduu wayya ta'anii wayyu. Wallahi stressii dhiisu. Yeah. Namni rakkatee bakka stress ta'e bar biyyaan baa keessa stress ta'e waraqaa dhabe hojii dhabe bana barumsaa dhiise hin rakkate namni fuudhaaf heerumnis hin jiru. Rakkatee bar. Beelarra jira namni biyya addunyaa karaa kaffeetu jiru stress ta'a nama fixu jira. Namni tiiktookii kanatti maraatee mul'ufaa jira waan I think. Yoo taphatanii Asi galaa jira bar. Biyya asi godaanee bar. Amma fakkeenyaaf yeroo rakkate as dhufa yeroo waa himatu as dhufa yeroo sagadaa waa kadhatu as dhufa sadaqaaf as dhufa yoo nama arrabsu as dhufa yoo nama eebbisu as dhufa asi galee bar lafarra hin jiru namni mana galuu dhiise tiktookii gala. yaa በጣም አስቸጋሪ ሆኗል። አመሳቲ አስቸጋሪ አላህ በጣም rakkinaa guddaa barsiisaan paastoroonni utaa heddummaatu namni oromooleen hortee heddummaattu maali indee anumaatu hoggonaa garee takkitti mootii jala deeman no haa dhuftu gareen shaadaalleen haa dhuftu wangeelalleen haa dhuftu hin lallabna bilaal biraa haa dhufu waajiin biraa haa dhufu gammeen haa dhufu abumaas biraa haa dhufu indee booda maqaa kiyya moggaafatiin haa dhufaa bar Deeboraan tun tana ishee beekusan immoo hin beeknen. Ala taa'ee naasaa humna xooya irra qilleensa keessa. hojiin hin jiru moo har'a? Wanni absee ilkaan bakka tana ilkaan wayna dhukkuban dhayne. Oh, I see. Baayirii kee tokko fudhadhee tama mana taa'u jiraara torbaan kana. Biyyi lafaan dhokatina. Aduun oguuteen ofitti ta'e barasitti. What's up? I think akka Itoophiyaa even ilkaanni qalaalitti nakkamamaa adala. Barsiisuu taatee si dhuftee si rokkotti. Ajaa'iba wallaahi. Miliyoon alaikum salaam. Dhufa jennu gareen shaadallee Gammeen ani barata jedha bakka deemu. Yoo barsiisaa taata. gareen shaadallee dabalamuu qaban jedhaan. Dabalamu maal numa dhufate reebo yoo dhufees. Oromaa duran dhaabbannuti. Gaafa inni waa faalleessa irratti duulla malee. Gaafa inni godhe hojii waaqayyo hojjannaan maastu nu golchinuti. Hojii waaqayyo hojjannaan akkas amma kanatti eenyu waliin haasofna amma nama tokko dhufee garee taanirraa dhufee nu rukutaa taa'a maqaa isaatiin taa'i mana kana baxaabbatuuti wanta. Bilal, just wait, you will see. No. Manni sina sirrataa fi gaardii kan eegamu. Manni kun mana nagaa ta'u mana namaa namni gaatti gareen hundi nagaatti wal gaafattu. Ati loogoo illee ofirraa kaasii wala batee akka mootummaa wayii qaama tokkorraa. Bakka fudhadheera. Maal jetta Bilaalati? Amma garee kaanirraa yoo dhufe garee kaanirraa nu akkana waliin. Amma iyyuu bara. Ustaz, assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Jiraadhaa lammii too akka feetanittu. Ashama warri kuwwan illee akkam? Nagaa wallahi. Inga. Isaan argeetiniin osseene. Abumaas. Ayyee. Isin argee osseene maashaallah osoo namni hundi akka keessan kana ta'e biyya keenyaaf baay'ee gaariidha. Aboo akka kiyyaa kanan ta'in fanaa caaluu jira kun abaarsa. La ganama isin jala tureera ani gizee isin namicha amaan moo misha moo maal?
Qoy dhugaa rabbi miira keessa ba'a jedha warri hundinuu. Adda akka malee Amma shiraggaxaa oole viidiyoo tokko agarre miliyoon argite. Yoo kaate. Si'i gingilcha ali nama sadii bakka tokko raggaxaa oole adda. Jarri kun osoo du'anii iyyuu gooftaan fudhachiisu jedhee irbinyaarra fudhadhe. Ibraahimiif qoy. Amma mee dhuguma Oromoo taatan atiif Ibraahim nagaadhaan afaan Oromootiin nagaa wal gaafadha. Abbo Muwaadiif Ibraahim maal ol gooneen wal gaafadha. Nagaan si haa ta'u. Rabbuutti gamme. Ibrahim. nagaa siifataa muwaasa kam Dhiirsi bar jarana yoo warra kuttee dhiiga wal cafeete malee ani nama yeroo tokkotti isa neechara namni aaruun dallanuun waaqayyoon hin dheekkama ilma namaa dhiisi okay so dhiirti akka dubartii ta'anii qabadhu aaree kute allaqa eddaan hin dhufu yoo naan jeen dhufu yoo nagaa nagaa wal gaafachuu akkas na goote akkana godhe I don't do that ani fitadde yoo osoo waajii nu dhufee jedhani isaan mana baxabaxa malee nagaan siifaa ta'u waajii numaan jaanii bar kuni namummaadha gaafa inni waa rukkuteetuma isaas kuchiisu fa'a walii galle Yaa nama ofiifuu ofii isaati hojii waliin gallettuma dhiisanii beektaa malee Komantii ilaalaa jirtu isinii. Ani ko komantiin nagarramaa jira. Abbo biraa Muwaadiif jirtati jedhee maal maatiin sinni guddadheereeti. adu Maajii ay guddadde ebboo ilmaan kiyyaa guddatani bartoota eenyufa qabeettee yaaddu Amma argaa taare achuma taa'e achuma yaa taa'aa. boodesin gatara Yaa biyyi lafaa naga aameenuma jedha irra jirana waa takka hin dubbatina loogoon taanis kottaa gareen taanis hoogganaa keessan fidaa kottaa Ani koo ija qaba Bilaaliin faas keessa jira. aanaa isin araarsaa qoo yaamee walitti Bilaaliin reef argaara dhugaa. jira Maajii ati waa argitaare Ija Kan keerra fedhe waatu taa'ee. kaasee ofirraa Ija keerra maaltu taa'ee jira? nagaan sifaa ta'u yooni Ija kiyyaan gara biraa deeme gamme akkatti taaf sii godhaaru argite. 11 sii ga'e. fayyadamina loogoo piroofaayilii kiyyaaf gammee irra jiru soolaa akka godhatee jiru isa godhattanii koomentii badaa hin barreessina warri koomentii badaa barreessanii ubbeekan jechoota badaa akka fayyadaman ubbeekan kuni dogoggoranii duun taane who they are eenyummaa isaanii isa dhugaa kan mul'isu kan ibsu jechuudha. Kanaaf noormaalii ani obbolaa musliimaa baay'ee qabaayyuu abbeeraan kan koo masgiida salaachisa. Mucaan abbeeraa kiyyaa yoo diqqaate barattoota 1,200 jala ta'an roobee baalee taa'ee kan barsiisu. Barumsa isaaniitii irratti wal karaakara malee jibbaa namaa parsenaalii jibbaa nama tokkochaa hin qabu. I have a family, I have a friend. Warra musliima amantii musliimaa keessa jiran. Akkamiin nama amantii musliimaa qabu waliin haasofta yoo jettanii absoore homaa godhuu hin dandeenyu. Wangeelillee kana nu barsiisu maatii keenyarraallee gargar baanee jiraachuu hin dandeenyu. Yaa Kiristaanummaa keessaallee nu baasa. Kanaaf jaalalaan yoo jiraattan jiraadha. Yoo hin jiraanne akkuma isinii gadi deemaa lallabadha. Puush nuun godhina, foorsi nuun godhina waan hin taane akka dubbannuuf. Galatooma. goobasiidha keenyaas akkasumaanis asiin jirana warri jirtan garee shaadaa loogoo kaayyatee wooma jechaaf wooma takkaas jaalatee deemee kanaan falmiin godha jedhee kanaan si arrabsu koomentiin si arrabsu numa jira hin jira nama hin arrabsidha anaa miti kan arrabsaa jedheen quraanaa mi deema arrabsaa jedheen waan isin hin jedhu gaafa gareen shaadaan jirres quraanni numa ture gareen wangeelaa gaafa hin jirre gareen gartee eenyuttis osoo hin jirre wangeelis numa jiraami jiran osoo ati hin jirres wangeelii numa ture atiitu itti dhufe malee waliigallee quraannis dura jira wangeelis dura jira kabajaan beekumsarra yoo hundoyte kootu lallabii nu gaafadhu si gaafannaa deebis allaqe yoo hin beekne garee tee keessa taa'ii baradhu barsiisaa keetirraa baradhu nagahaan jiraadhu nama arrabsaa an isiniin hin jenne qonni nama arrabsaa jedhu takka hin jiru nama faarsaa oola deemaa gooftaa keetu faarsuu hin beektu Allah kee faarsi waaqayyoo kee faarsi nabi Muhammad faarsi Yesuus faarsi artee warra siyaasaatis numa faarsita waaqayyoos numaan jaaladheetta kiristaana hojii haasa'u namni dhorku hin jiru beektan maatiin kiyyaa nu rabbi nu nan dhorkine artee
mana kana dhufu gammee bira yoo gollalle gammee guyyaa ollalle deemee gaafa 500 keessatti ani tiiktookii dura abomwaazii waajii dura kan beekudha macaafa qulqulluu warroonni gooftaallee arrabsiisistan warruma amantaa nama arrabsaaftaniin ayyoo amantaa musliimaa arrabsee wanni waaqa koon arrabsine tokkollee hin jiru sinigale so nama amma asirratti si wajjin galu arrallee ruummeetii mana barumsaatitti doormitti bakka hojii namni waliin galaan jiru amantii adda addaa qabaate kuni waliin gala amantiin ta abbaati sabummaan namummaan waliin qaba namni kanatti waliin jiraata namni saree fi jaldeessinu yeroo waliin jiraatu qaba amma namni waliin jiraachuu dadhabe oromoo saba biraati hojii waliin jiraata oromoo ta'ee hojii waliin jiraata kanuma asii achi dubbiin gara biraan nuun deemti hafuurri kiyyaaf dhume hanqasuma hanqallaqe achitti ajaa'iba baga een meme oo eegale dura kunooti jedhu kana amma godhatee dhufe screenshot godhe Ani ragga qabee saree garee si sana jedhee irra san gamme. waan akkasii argita irratti dura mana isaa irra guba nama garee waan shaadaa fudhatee waan jedhu arrabsu fida iskiriinshaatii godha dhabamsiisa ganda miliyoon ayyaantuun hin dubbanne soola galatooma hin dhufna booti galatooma inshallah jabaadha anyway waa hundaafuu Latoma. kana caalaa ayyayya nagaan naa bulaa inshallah Ayye. Thank you. Na Oromo mira keessaa ba'a. Nuti Oromoon tokko jaalalaan amantaa walii wal fudhachiisna malee Urjii waajiin arrabaanii miti. jettee. Isinii galee lakkii musliima bira dhaqini musliima mana kee hin galche warri jettanii deemaatii jireenya moo keessan gorsa. Yoo danda'e jaalalaan itti lallabadhaan akka gammeetti. Yoo dadhabe dhiisee bira deemu mina saddaban. Gaafa ani isaan arrabsu isaan waaqa koo arrabsu. Isinii galee ijoollee musliimaallee nuti obboleeyyan. Saniifuu waan arraba hin fayyadaminaa dhugaa isin itti hafu. Isin hin fayyadu waan ta'eef. Soolaa ayyaantu dubbadhame biraaderocha. Innaa fooloo na godhame guys fooloo godha ayyaantuuf soolaa urjii. Mee Kina oromummaa rakkabaara mana keetitti gamme. Eenyu callisee maayikii na rakkabaara. meeti. Amsiyalee mana rakkabanii dura uddanaa saar. No, ni torkio te malee eenyu suratti hin qabu. Guys mee soolaan fooloo godhanii. Oromoon fooloo godhuu beetti bakka wacaayoo argitachi jala teettee kolfuu malee. Gammee nagaan boqadhu kottu yaadimee eessa boqadhu. Soolaan kun guys baazawee soolaa ayyaantu nama hin tuqan dhugaa anatu isin hin jedhe fooloo godhanii. Wayne gammeko atis bakka deemtee nu yala. Wayne gamme. Eessa Maasitti naannaan kanarra bakka si fudhatan bar. Kanarra afurri isaanii si seente bar kanarra. akka daa'imaan ta'een isin asirraa taanaa sa'i muitii qabadhu mee fooloo gochisiisa uummata. Maa akka daa'imaa taate fooloo godhaani guys. Oromoo hin kolfinaa fooloo godha guys. Maalummanni akkanaa. Si qabde gamme ani akkana bari musliima biraa hoo dhaq islaama taate naan jedhani. Guys hundumti keessan mee nama kana qabadhaan fooloon godhinaa ishee. Warroon namni kunniin nama narrabsu laal. Warra nama rabsu. Sooliyaana nagal jechuudha. Maali urjiin nama rabsite urjii fooloo Sooliyaana godhaa nagal isin. Anarraa icciitii guddaa argattanii dafa. Hunduma isii dhiisaa nabichaa fooloo godhaa. Indee kunniin nama narrabsu yaa keessaa laakkate. No ati fammasteertaa fi lubbuu xiqqoo. Maal fammase sagalee malee fooloon hin fammasne. Sagalee nammoo dur feemasii taane. Addaa kalee miti.
mee shamarri musliimaa tokkummaa kana hin fudhadhaa jettu ol seen ababaa tokko darbe. Oromoo wal arrabsuu hin qabu jaalalaa waliin lallabachuu qabnaa warri jettan. Dubbadhame. Simboo dubbadhu. Guys, follow godha ka ummata. Inna lillahi inna ilaihi raji'un. Follow godha ni me. Nama gasteera jiru hunda follow godha. Hunda sheenas jala argadhaan follow nan gootu taanaan. Malee nagaadha kaa biyyi dhugaa. Nagaadha dhugaa. Liyaana galchime. Maal isheen koomentarii fi bareessiti. Baddeetis. Isheen koomentarii fi bareessiti isheen maal argee bar. Gamme. Maal jettee kaate hin jedhamu. Ati maqaa waajjinaani fooloo sassaabattaa, viyuu sassaabattaa, maqaan isaa afaan kee keessaa simbu. Ati qoy Oromoo fayyuu hin dandeessu silaa maalidha qoy maal taate obboleessa kee irratti kaate. Galatoomi bareeddu go. Dhuguma maal sin godhe maaliif hinaaftu sin waajjirta akkas. Na arrabsite kaate. No asin arrabsine msitti maan jira malee. Xumuradhu mee. Anu aari No maaliif hinaaftu niitiin ishee subukees hundi keessa maaliif amma kana waajjirte hinaaftu mee. Inni irra waajjii kiin jedhee barreesse joo. Laala takka jedhee aarii gammeen waajjii kiin jedhee barreesse. Orzii dhiisiyaati. Orzii muitii godhadhaati. Qaamitti maqaa kiyya kaasuun duratti deemi uffata. Maal abbaasii niitiin aanyetti ree? Qincaamni maali baay'ee. Gammee muitii irratti godhi orzii irratti. Orzii maachaa. Bitti qalbii garagaltee niitiin nafuute nafuute. Maalidha qincaamni? Dura nafuute natti niitiin aan jette ka qincaamii waan ta'eef. Guys, No yeettiidhaan an jedhe siin miti niitii obboleetti. Garuu maalidha? Ombeen naman tuqin. No, ay garuu jechichaan akkas Gaan arrabsineeyyu. Hin araarsaadhee abbamu waajiin nu fuuditeessu. bakka hin barbaanne kaanni. Maaliif hin barbaadu kiristaanni namaan wal hodi jedhu jira moo? No inni isaaniinis hin hoodu. Like isaan yeroo hundumaa wangeelaa arrabsu waan ta'eef isaan faana taa'ee haasa'uu hin fedhu si galee inaaffaa qabanni wangeelaaf. Inaaffaa. Yaa ati garuu like keeriin gootu bakka si galee keerii edaan goonee fedha isaan faana teessee kanaas of jechuudha. So. Okay. Qoy. Satu keerii maaliif godha gammee you are doctor? Nan kollo miti. Keerii maal godhaanchi? Inna amma sin garee kana uummattanii garee kana kan sinii uume even nama baratellee nama barumsallee qabu miti. Nama afila maqaa even maqaa isaallee jechuudhaan nama barreessuu danda'u miti. Daaniin koo doktora. No, I didn't say daanii jechaan jiru waan. Intinaan jecha jira niitii kee. Innaa kanaafuu dhiisaa waan akkana. Ara ordaan galaatachuudha. Niitiin koo si dabar. Maal wallolle moo? Baate dhugaan. Baasi jecha. Dheengadduma si jaalladha jechaan turre. Ani moo? No gooftaa koo ani abbaa manaa qaba isaaf galatoomii garuu dhiisaa waajjiratti hin ka'inaa jechuudhumaaf yan. Maal bakka. Olauna godhaame girri kana keessa. Dhugaa rabbii godhuu 50. Erga wal dhabne eegana dhabde bakka nama biraatti dabarsitee niitii kee jechuu jalqabde. Eega bakka walii galuu dhabne. Kanaafoti waajjira bushii waajjii jettu malee namni sin laalu moo? Solina. Waajji baadhu zoori kamun baala inni as qayyimishaallu addamti. Maara ችግር የለውም እኔ አልቀየምህም በእናትህ የታውቄክ ነው የምቀየምክ የታውቄክ አባቴ እየተሳደብሽ እኮ አልተሳደብኩም እኮ
ግን በቃሽ ተው፣ አይመጣም እሱ አይፈልጋችሁም። ተውት በቃ ልጁን። እያስቀየምሽኝ እኮ ነው። አላስቀየምኩህም። ምን አድርጌ አስቀየምኩ? በቃ ይመችሽ። በቃ ይመችሽ። እንውረድ በቃ። ቻው። ወይ ትውረድ ወይም ውረድ። በቃ ውረድ። ታንክ ዩ። አዎ በሰላም ግቢ እናት። አዎ አንቺ ያስቀየሙን ባርባዱ ባዘዌ እንዴ awwal qaasim sheerna godha fida shaada qabatta maalif shaada maan qabadha beeyyesusin iyyesus gooftaa ummata as jala jirtan iyyesus gooftaa garuu jaalalaan malee kottume ante seeni bageeta kottu jiji kajettu kun kottu አስገባው ጂጂውን አስገባው እስቲ ገሜ ኮቱ ሰን አይ ኦሮሞ ለበራቢ ከናርጌ ያስፈር እንሶዳቺሳ በራሳሬ ጋር አንካሰ ጀት ያኮንኮ ተቆድር ማል ጀቲ ሶላ በኢየሱስ ስም ዱባቹ ኦጌያናር ሶላ ዱባ ሶሊና ይቅርታ ጠይቅኝ ነና ይቅርታ ጠይቅኝ ግቢና ይቅርታ ጠይቅኝ ሶሊና ዱባ ማሊፍ ነሳብዳ ለምንድን ነው ማሊፍ ኢንቫይት ነጥርግታት ፎሎ ላራግሽ ነው አሁን ነው ይላኩልሽ ቆይ ሶሊናን ዱባቴ ኦካይ ዋሲ ጋፋ ሶሊና ዱባ ሶላ Oke, nagas ini foto jenera. Ayo tu bare dara. Tu kodi ma yole muslim utaf kristana udah karena ratu wanto kopi wabdan yole Kenya. Nuti karena umma tinggal pada undi Kenya lama lama tu yoro taba bol genyet amala kabe summa dan wajin taba cun nandenya. Gafa karena manti tu terumni semua jala wajin mare cun nandenya wanti di rumah Kenya tebu sunjiru. Maalif macaan gulgullu macaa fi biroota boqonnaa gosa dhiiratti gaafa dubbistan nama hunduma wajjin nagaatti jira dhagatee jedhuuf nuti nama wajjin dhimma dhuunfaatti dhammaan qabnu jechuudha. Ati karaa isaanii wajjin jiraachuu hin dandeenya amma ijoolleen dhufanii taphatan kun baay'inatti toleera dhugaa dubbachuudhaaf dhimma amantii waan tunnetti nagaa wajjin jiraachuu hin danda'ama. Dhimma amantii gaafa dhufe immoo dhimma amantiitti nagaadhaan karaa nagaatti wajjin mari'achuu hin dandeenya kun ariif no. ስለዚህ Isa saala sana tasgabbeessaa wajjin jiraachuu barbaadeni dhimma kan biraa I don't know jira mitiiree tokko dhimmi ijoollee keenyaa tokko dubbatamu kunis bifuma jaalaati yoo ta'e gaarii dhedheeyyaadha. Wanti honguru jiroo ta'e immoo hojii sirreessuu hin danda'amanna eebbifamaadha. Etuufaan kanarraa dubbachuun barbaanne gammeettaan kee waaqayyo si eebbisu. Galatoom dhugaa yaada. Yaada bareedaa nu qabte bakka yaadni jajjabeeffamuu qabu yaada jajjabeeffamuu qabudha dhugaa bakka kiristaana jechuun bakka nama garaa akkanaa qabudha. Beeti galchi gammachuu galchi meeti beetishaa gammachuu beeti galchi maqaa koollee kan biraa naa moggaasta anchi sinasirratti nuurish. Ame gamme ma anu baay'ee ture.